jedhan tola shamarra akka fuune daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaa edaa akkas miti kabajamtoota daawwattoota kiyya leensaa mul'unaan dur darbeen kan biraatu jira amma immoo isa kanarratti kanan dhufeef YouTube hin hojjedhu jedhee kanaan immoo deebi'ee irratti dhufeef hamma biyya biraa jira jechuudha. Erga icciitiin koo gadi ba'ee anis immoo gadi hin baasa jechuudha. Otoo hin jaallatiin namoonni ati icciitiitti maxxan waa'ee keessan dabarsanii namaaf yoo laatan isin maal jettu sinin aarsu. Maaltu si aarsa leensaa warreen jettanii jechuudha. Ani garuu haareera maaliif hin aarre otoo ofii kootii ba'ee hin himatiin waanan of kadheef hin qaba ta'uu danda'a. Yeroon itti madhus immoo yeroo akkasii yeroo naa ta'e ni madha jedhee kaawwadhee ta'uu danda'a. Garuu otoo isin hin beekin baanii waa'ee keessa yoo haasaan icciitii keessa yoo himan isin maal jettu? Beekaan of kadhe ta'uu danda'a. Waanan of kadheef hin qaba ta'uu danda'a. Isin galee daawwattoota kiyya. Warreen haaraa taatan warreen leensaa mul'unaa faamilii irratti na daawwachaa turtan dhaqaa ammuma isa kana viidiyoo koo kana ilaalaatii hanga dhumaatti daawwadhaatii dhaggeeffadhaa waan isiniin jedhuun qabarra na dhaggeeffadhaa. Aareeras madaabiin mana kanaa immoo na gubaa jirti jechuudha. Baay'ee fuulli koo madaatti baasaa jira jechuudha. Madaatti baasaa jira. Na naara baay'ee naaraa jira jechuudha. Na gubaa jirti. Isa kanaaf subscribe godhaa. Adaraa keessan ijoollee keenya nan qaanessina subscribe naa godhaan sinin jechuu barbaada. Akka jette ati eebbuu jechuudha. Ati eebbuu sin kabaje garuu baay'ee si kabaje baay'ee si ulfeesse. Ati nama ulfoo kanatti nama kabajamtuu kana baatee xuf hin jedhin. Zim jedhi. Zim jedhi bakka. Zim jedhi. Sigalee hojjedhu viidiyoo kee hojjedhu YouTube kee garuu waa'ee leensaa haasa'uudhaaf zim jedhi. Sigalee zim jedhi. Ati nama guddoodha bari. Ati haadha ijoolleeti. Haadha manaati. Ati nama guddoo kan akkamittiin waa'ee nama haasa'uudhaaf yeroo argattaa? YouTube nuun guddifachuufi nu reebuutu si hafe. Maafan si reeba? Maaliifan si reeba nan maraadhe moo? YouTubeis immoo duratti siin hin guddifanne har'as siin hin guddifadhu. Si galee siin hin guddifadhu har'as. Wanta siin guddifadhuuf hin jiru. Hojjedhee dafqee godheetan guddifadhaa jechuudha. Arrabni xuf jetteetu qelaa fudhatti moo maal jedhee maaltu xuf jetteetu dullaa fudhatti ta'e qelaa fudhatti jedhan. Arraba koo sin buusin tokko maal jettise waynee fayyoo afaan buute jette. Isti gabbaatee naa arrabsitu naa tuqxu caafi kiyya. Si galee fayyoon naa tuqxu. Waan ishiin gooten icciitii kiyya baastee himuushii bayee dubbadhe jechuudha. Maal taanaan icciitii kiyya baastee dubbatti? Maal taanaan icciitii kiyya dubbatti? Sillachan keessanuu jechuudha oduu wal keessa oofaa jirtu jechuudha. Oduu wal jala akka wanti xalxalafaa akkas gochaa jirtu jechuudha. Maaliif qoy? Sababbii maal taanaan waa'ee kiyya baatee dubbatta? Butiraafashi. Maal taanaan waa'ee kiyya baastanii dubbattu? Icciitii kiyya baastanii dubbattu? Maal taanaan? Ammayyuu taanaan jechuudha. Waa'ee kiyya akka dubbattanis hin barbaadu, icciitii kiyya akka dubbattanis hin barbaadu. Dhaggeeffadhaa daawwattoonni haadha eebbuus, daawwattoonni fayyoo jaalalaas. Ani YouTube ittiin guddifachuuf otoo hin ta'in karooraan qaba, kaayyoon qaba kan YouTube kana deebi'ee baneefi jechuudha. Maal taateettanii warreen na barbaaddan qabatamaadhaan waan an badeef bartaniitu. Garuu warreen waa'ee koo immoo hin beekne waa meeqa odeessaa turtanii jechuudha. Waa meeqas dubbattaniitu. Kan inni boruun barrara jedhuun biraraan kan boru ta'e YouTube in hojjedhu
ani naga'eera jechuudha. Sini galee biraraan kobborunnaa ta'uun an kanarra YouTube bayeen hojjedhu jedhee YouTube qad godhee dhiisee jechuudha. Sini galee mucattiin tokko mana dhufee gaafii dhufte sana nagaggeessuu dhufte jechuudha. Shawnaan jechuu dhufte jechuudha. Mana koo dhufte nagaggeessite jechuudha. Argitanitti viidiyoo isarratti qabeetanitti hojii jechuudha. Gaafa sana bararee halkan gaafa sana bulee bisaa bararee jechuudha. Kanaafin YouTube dhiise garuu fayyoo jaalala karaa keessaa bilbilaan fayyoo ani deemu nan inaasofna bilbilaanii jechuudha. Bilbilaan baay'ee haasofna jechuudha. Amma kana tursiisuu shiitu amma kana garaa keessa turuu shiitu garaa shidhoosee baguma hin baasin. Baga bokokteetti jechuudha dhoowuudhaaf. Maaliif yeroo itti maddarraa kaastee himuu dhiisuu jetti jechuudha ishee. Yoo himte maal lagoota qoy yates somaan hangootu. Himte miti baastee dubbatte miti araba deemteetti araba jirti jettee dubbatte. Garuu ani icciitiin sitti hime sana hin dubbatiini bakka ani deemeera ji'oota lakkoofsiseera garuu ishiin immoo baastee dubbachuu ishee dhiyoodha iyyuu natti fakkaata. Dhiyoo dubbatte natti fakkaata. Waan isa eebbisuutu amma kana tursiisuun keetu. Doolaaran diraama na ergii yookiin baaseen himaa jechuu dhiisuun keetu wanta ta'u. Maali yoo dhagaye kunoo namnu dhagayooti. Si bokoskee oolee fayyoo jaalala. Dhuguma si bokoskee si dhoosee oolee dubbiin kuni jechuudha. Otoo baatee dubbachuu baatte ani hin beekun dhoota faana jechuudha. Si bokoska jechuudha. Kanaaf baatee dubbatte. Obseen viidiyoo ishee ilaaleen jechuudha. Obseetan otoo namni dubbatiin jedhuun akkamitti baastee dubbattee bahee YouTube bahee dubbadhee jechuudha. Icciitiin amma fakkeenyaaf hiriyaa qabdu haa jennu. Mee akkamitti aarte leensa kanaan warri naan jettani isin hiriyaa qabdu haa jennu. Sini galee hiriyaa qabdu haa jennu. Hiriyaa qabdan sanatti icciitii tokko ani icciitii akkasiin sitti madhaa na duraa baasteen himiini himuun barbaanne bakka icciitii akkasiin an qabaa adaraa kee baastee na duraan himiin icciitii yaa ta'uun kuni otoo jettani dirqama bakka hin jiraadhu simuun qabaa qoy dirqama gola koo keessa waan jirus waan abbaa warraa kiyya godhus waan ijoolleen kiyya gootus fuula dhiqatanii mataa dhaatanii ijoolleen koo biddeen nyaatanii abbaa warraa koo fuula dhiqatee biddeen nyaata jechuun qabaa. Ani iddoo akkasiin deeme dirqama maaloodha jechuun qabaa. YouTube. Ijoollee YouTube siruma baddaniitu bakka waa keewwachuu hin dandeessanii jechuudha. Maybe isin ta'aa laata warreen duratti iyyuu na arrabsaa turtanii jechuudha. Isin ta'uu noolu. Yookiin fayyoo jaalalaati yookiin immoo eebbaa fi tuubiidha. Sini galee sin lamaan keessanii jechuudha kan arrabsaa turtan. Ta'uu danda'a. Adeebbuu galgalaa ulee fudhachuu diddeeka. Nu reebuu diddeeka. Maaloo dhaqa. Manxusee dhaqa. Ammaafan si reeba. Nama guddoo akkasii reebu beektuu ati beektuudha eessi kabaja. Ati jaallatamtuudha eessi kabaja. Ati nama guddoo kana eessi kabaja. Fayyoo ofsii nan kabajan ture. Garuu amma buusee sin gateera bakka. Sin darbadhe. Maaliif icciitii kiyya walii galtanii timtan natti fakkaataa jechuudha. Isin lachuun natti dawwala. Isin lachuun naa bilbila. Walii galtanii YouTube ittiin hojjechuu jecha. Ji'amma kanaa kana. Yesuus Kiristoos. Bilbilan cabsee jiru. Bilbilan cabse Bayyesuus bilbilli koo cabeera jechuudha. Dhagaarratti kiskisse dhugaa waaqa dhagaarratti wayyoo daraake tankas akkaseera. Bakka diraama wanti ji'a tokko isumaaf lafa kaa'u kooti. Bayyesuus caccabseera dhugaa. Cubbuu keenya akkan jenne immoo bilbila koo caccabsuu kooti. Cubbuu keenya akkan jenne. Adaraa keessan. Kanaafi yaa fayyoo jaalala yaa haadha heebbu isinin kabaja isinin jaalladha isini galee waan nagootan isin qabdan icciitii kiyyas baastan himtaniidhaaf humtuu wanti dhufus wanti dhalatus hin jiru isinin jechuu barbaada ani kan hin jiraadhu biyya Dubaayii keessa hamma yeroodhaafi jechuudha.
Madaan innaan taane isin jedhee isinitti simeera. Manas yookiin hin badiinii jedhaan jechaa jiru ijoolleen karaa keessaa jechuudha. Hin badiinii yeroon isaa ulfaataadha. Mootummaan eeyyama dhiifama godheera. Yeroon isaa yeroo gabaabaadha jechaa jiru. Yoon bade immoo rakkoo keessa waan hangaluuf baduus hin barbaadu nagorsan yeroo ijoollonni karaa keessaa dhufanii jechuudha. Amma immoo yoo naaf ta'e jijjiirrachuu biiroo dhaquudha kan wanti natti jiru jechuudha. Biiroo dhaqee biiroos immoo ijoolleen akkatti katatamanii taa'u jedhanii kanumaan isiniin jedhaa nagaatti tura. Viidiyoo kun amma isatti aanu fidee dhufutti nagaatti tura. Subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Silkiin koo garuu caccabdeetti waan tokko dhaan iskiriinii dhangala'eera jechuudha. Viidiyoo amma waraabaa jiru natti mul'achaa hin jiru. Dhagaa irratti caccabe jechuudha.